Ashama maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam jirtanii nageenya keessanii faatamu nagaa keessanii nutis nagaadha galata waaqayyoo isin akkam jirtanii naguma jirtanii nagaa jedhe. Jira akkam jirtanii maatiiwwan jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu fayyaadhaan walumaan akkam nagaa jirtanii jira nuti isinis bakka jiraatanii akkam jirtu guyyaan walumaan guyyaa irraa kan maal fakkaatti bareeda nutis yaa'u guyyaa irraa kana kun guyyaa Video lamaffaadhaaf isinii deebinee jirra. Egaa akkuma jedha. Armaan dura viidiyoo gadi lakkisnee jirra. Egaa viidiyoon kun viidiyoo isa lamaffaati jechuudha. Warroonni maatii kaasuu shoo hin taane maatii kaasuu shoo ta'a. Egaa yuutuun keenya haarawaa hin beekta waan ta'eef maatii taanu jajjabeessaa isin jechuu jaalanna. Egaa atuma hojjetaree kaasuu shoo. Anis akkuma buleetiin jette haarawaa nuti. Namoota haaraa mooyyuu hin jajjabeessanii kanaaf nu jajjabeessaa isin hin jennaa jajjabeessaa gara keessanitti nu makaayii gara keessanitti nu fudhadhaayii gaafa maamila taane mooyyuu wajjin karaa dheeraa deemuu dandeenya kanaaf gara keessanitti nu fudhadhaayii nafa magaalatti. Gaariidha. Egaa Oromoo nu jabeessaa nutis nu jajjabeessaa subscribe like share nu godhaa isin hin jenna egaa. Sabni biraa ol bare wal jajjabeessaa nuti immoo sabni Oromoo kun baay'ee wal jajjabeessu kana irratti xinnoo ishii gara duubatti harkifanna. Kanaaf walaa jajjabeessinu nutis immoo gaafa muuxannoo fi waan kana bira dabarree gara keessanitti dhufnee isin wajjin yaada baay'ee wal jijjiirree gara keessanitti deebine makamne isin wajjin waan ho'aa keessa dabarre nus immoo buleewwan keenya gara duubatti hojii kana hojjechuuf dhufan ni jajjabeessinaa isinis nu jajjabeessaa gara keessanitti nu fudhadhaa isin hin jenna. Gaariidha egaa Oromoon wal jajjabeessaa adumattuyyuu kanaaf egaa chaanaalii haarawaa waan ta'eef chaanaalii haarawaa osoo hin ta'in egaa duraan irratti hojjetameeti jidduun dhaabbatame kanaafiyyuu egaa abdii qabna akka nu guddistanii ol guddisna jechuu jaalanna akkasika kaasuu shoo egaa nuti maatii tokko siniin jenna egaa Oromoo keenya. Kanaaf nuti abbaa manaati fi haadha manaati. Yaa nama reefu biqila jechuudha biqila ganaa reefu lafa ol biqileedha kanaaf yoo nu laaltanii yoo jettu biqila biqila yoo jedhu gaa biqilli kan midhaanii qofa bichaa miti namnis kan biqilu jira beekta namni biqilu jechuun koo ganaa reefu jireenyatti seenee jechuudha. Nuti erga jireenyatti seennee turree jirra jechuudha waggoota hedduu lakkoofsisnee jirra egaa galanni waaqafaa ta'u. Egaa hundumti keessan iyyuu warri akka keenya jireenyatti seenuuf osoo keessa seentanii jiraatanis maatii jaalalaa ta'an jiraata isin jechuu jaalanna. Kanaaf nuti amma bakki amma nu jiraannu kun yoo mana keenya keessa jiraachaa jira iddoo jireenya keenyatti jechuudha mana keenya keessa kuni kanaaf nu jajjabeessaa magaalatti nu jajjabeessaa gara keessanitti nu fudhadhaa nu simadhaa isin hin jenna Oromoo simataa nu simadhaa. Betul? Kasih lah. Akkasuma. Kanaaf ergaa jaalalaa wayii qabaatte dabarfatta akka. Ergaan kiyya akkuma armaan duratti dubbanne egaa bakka subscribe nu godhaa share nu godhaa like nu godhaa jechuu jaalanna egaa warroota nuuf gootanis galatoomaa hin jenna erga viidiyoon guyyaa lammaffaadha kuni akkuma armaan dura dubbanne egaa viidiyoon erga irratti hojjetamee ture jira guyyaa lammaffaadha kuni garuu kana keessattuu guyyaa lammaffaa kana keessatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama gammachiisu egaa nama hedduudha kan subscribe nuuf godhe egaa warroonni subscribe nu godhanii maatii nuuf taatan galatooma eebbifamaa isin jenna warroonni nuuf hin goones immoo nuuf godhaa isin jechuu jaalanna egaa Oromoo keenya. Kanaaf yaa namni yeroo baay'ee namni miidiyaa irratti bahee beeknu yeroo tokko tokko ni saalfata. Kanaaf saallis hin jiru namni haa ta'e saalfatu miire Oromoo. Namni haatee saalfatu waan ta'eef kanaaf hojiidha. Nummoo guddaa galatooma ulfaadhaa isin hin jenna walumaa galatti maaliif guyyaa tokko qofa keessatti namoonni baay'een nu laaltanii jirtu. Subscribe nu gootanii jirtu ammas gara keessanitti nu fudhadhaa kan macaalaa ofitti nu harkisaa jechuu barbaanneeti. Subscribe nu godhaa jechuu barbaanneeti. Afaan kun xiqqoo afaan Ingiliffaati waan ta'eef. Ingiliffa kan nyaama baranne malee yoo sabas kootirraa tokko isaa turre kanaaf
Kanaaf jechuun barbaanneeti. Walumaa galatti egaa. Yaadni kee maali ade? Ani moo yaadni koo galma booda itti seenna. Ammaa fi yaadni kiyyaa waama tuufii kanarratti bakka namoota biraa wajjin wal fakkaannee namoota biraatti makamne isaa wajjin deemuudhaaf wal guddisuudhaaf anis immoo gaafanii uummanni Oromoo ofitti nama kee ofitti na fudhatee na simate namoota biraa immoo namoota duubaa dhufan jajjabeessee gara hojii kanaatti akka seenaniif nan hawwaa fi nan simadhas. Karoora keetiif kaayyoon kee chaanaalii kana bantee itti fayyadamuuf maali karoorri kee? Karoorri koo tokkoffaa kaayyoon kiyyaa tokkoffaa ittiin of jijjiiruudha. Inni lammaffaa mooyyuu namoota Oromoo hin jiru miti namoonni tokko namoonni rakkatanii karaarra deeman namoonni mooyyuu osoo qabanuu haala qabeenya isaanii san qabannaatti wallaalan deebisi mooyyuu namoonni tokko maanguddoowwan qabeenya qabaatanii qabeenya isaanii san akkatti itti fayyadamu walaalanii namoonni karaarratti ittiin harkaa fayyadamu san nama qabeenya akkasiisan namoota san yoo dandeettii qabaadhu gorsuu yoon immoo namoota rakkataa immoo daandirra deeman san waan qaburraa duulchee sumuunii waan bira fakkeenyaaf sadarkaa nama jiru kana keessatti waan qaburraa kennaan jira ammallee jechuudha. Kanaaf immoo kana caalaa namoota Oromoo ta'an namoota rakkatanii harka namaa eeggatan waan qaburraa gargaaruudhaan karooraan qaba jechuudha. Kana qofa bira darbee mooyyuu maatii gara fuulduraatti maatii argachuuf yaada waan ta'eef maatii kiyya san mooyyuu barumsa barsiisee sadarkaa iddoo kanatti yaani kanaaf iddoo kanatti kanaaf kanaa miti isaan sadarkaa wayitiin ga'uudhaaf. Hojjestee akka taa'aniif bakka bakka akkamaatti jette hundumtuu hin taa'u jumaa mari'anna waan ta'eef kasanitti akkasi. Hawwii keessi faaguutu. Amiin. Ati hawwii maali dhagee? Iya akkuma keetuma ani keessi tokko waan taaneef egaa nutis kaayyoon keenya karoora keenya irra guddaan egaa bakka warroota rakkatanii gargaaruudha. Egaa gara fuulduraatti waaqayyo nu gargaara jechuudha. Ofii keenya bicha fayyadamuu osoo hin taane warra fayyadamnillee fayyadsiisuudha jechuudha. Baay'een keenya amma afaan keenya dhugaa dubbanne amma malee keessatti obboleewwan keenya biyya alaatirra jiran kan chaanaalii kana gurguddisaa jiran malee biyya keessatti baay'ee afaan Oromootiin chaanaaliin kun yookiin yuutuubiin afaan Oromootti babal'atee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa amma mooyyuu waluma waliirraa jechuudha jalqabame keessattuu ijoollee baay'inaan warra biyyoota alaarra jiran biyya keessa osoo hin taane isaanii nutis immoo akka nama kamiyyuu jechuudha ofii keenya bichaa fayyadamuu osoo hin taane ol guddisuu afaan keenya guddisuu saba keenya guddisuudha. Egaa kaayyoo keenya waan nu gargaaru gargaarsa waaqa gaditti immoo namnis nama gargaara. Egaa kanaaf amma wanti wayii jira beektaa? Amma sabni biraa fakkeenyaaf saboonni adda addaan jiru miira Itoophiyaa keessa saboota baay'eetu jira. Saboota baay'ee keessaa amma sabni akka Amaaraa maal kunneen wal gargaaru beektaa? Wal guddisu. Keenya garuu hundi waluma guddisu. Adeemnam keenyas wal guddisuu yoo ta'u garuu immoo Oromoon keenya amma wal guddisuu qaba malee tanaan dura wal guddisaan ture. Kanaaf immoo amma jechuun duras baay'ee ni chaanaaliin amma reefi afaan Oromootiin babal'ata malee duraan baay'ee kanattis hin jiru jechuudha. Kanaaf barumsa gahaan arganne. Barumsa osoo hin taane bakka baay'ee kan akkanatti keessattuu naannoo nuti jiraannu kana dhugaa dubbachuudhaaf namni kana hojjetu namni baay'ee jiraatu jechuudha. Kanaaf immoo nuti akka babal'atu bakka maaliif tokko jedhee lama jedhee waan ta'eef egaa kanaaf kaayyoon keenya isin jenna. Kan nu jabeessu immoo isinii egaa saalaa nu jajjabeessa isin jenna kaagaa maatii keenya. Kanaaf yaadni keenya kana fakkaata. Kanaaf sadarkaa sagantaa taanuuf immoo waan biraa qopheessinee isiniif dhiyaanna. Yaada biraa. Kana bichaa osoo hin taane egaa muuxannoo fi mudannoos waan hedduudha kan qabnu egaa gara fuulduraatti kan simbiraan geenyu ta'a. Kanaaf immoo egaa simbiraan ga'uuf immoo jalqaba sun jajjabeessuu qabdanii isinii jenna. Kana gara fuulduraa jumaatti fufna egaa. Muuxannoo fi mudannoonis baay'eetu jira. Atis muuxannoo qabda mudannoo wayii qabda natti fakkaata. Waa qabdaa? Namni mudannoo hin qabne hin jiraa? Jiru garuu waa qabda natti fakkaata. Yaa wanis waan hin qabu nan ibsa. Atis immoo muuxannoo fi mudannoo qabda nu ibsita. Kanaaf akkas qaba. Wal jaalanna.
Sin jaalladha. Lakki qoyka maala qoyka egaa wajjin hojjannee wal jaalannaa miti ree? Hin ta'u? Miidiyaa irratti hin ta'u. Maa rakkoon qabu? Oromoon safuu beekama. Safuu qaba? Dhiise bakka ishee dhiise Oromoon egaa safuu beeke dhiise. Indee ati hin beektu dura? Inaan beeka garuu waatu jira beektaa amma Oromoon safuu oduu beeku wal jaallata. Jaalala keessa safuun jira. Miti ree? Masan keessa mooyii wal jaalallee jira waan ta'eef sanumaaf jedhee kan ammaaf miti ifama. Ifama naan ibsee. Haa ta'u gaargeeffani. Kanaaf egaa amma YouTube keenya akkanumatti itti fufna gaa'ee sagantaa keenya isin birumaan gaa keenya egaa guyyaa guyyaan waaqayyo nu gargaare kanaaf immoo iyyuu isinis nu jabeessaa isin jenna irra caalaa immoo iyyuu jajjabina keessaniin waan hundumaayyuu isin jenna kaa ittaan kanaaf yaa'u nuti isinirraa fagaannu isinis nurraa fagaatinaayi yaa'u sagantaa itti aanutti immoo iyyuu waan biraa qopheeffannee waan biraa qabannee waliin dhiyaanna. Kanaaf nama guyyaa saniititti karaa bulaa deebanaa isin jenna. Ayyaata fuula gaarii walitti nu adeemsisu. Ayyaata.